عدوين كدير جو هلالتو فيرمودا ترانجلي يوخينيس بحر الظلمات تربي سيانك أفير لقيت النشا بتملي نمني بيجيبتو نجار هم بان كينيا لا فيج على قرة هفته جتو هم بان كينيا أما بوتين غراتوني تنا بوتي غدا مالي متي واحد ديردا أسوداي تري مايسين كدير جوار فار سوداي تملي أسو أرى غوتن كيستي إيسين أبليين كينيا لفورمو فرجو كيفدا غوري غورر رافودا وان نجينيا بوريس وان الدودوبا كايو بدادينا رانمتي بس هم بان كينيا لا فيج على قرة هفته جتو هم بان كينيا لا في هرم مرا أنو لير هفته جتو هم بان تينيا اسماعيل قلمو فار هفته جتو ورا بولتي ناكي أسيتي درجين نما سديت كنافو خنا جتو ما أورمون كاتيتي دم مينة تتاو جرا جتو وان نوتاتي في وان نوتاني سدبينا جتو أبابياتي روبا خيسا في لأن نوفته كنتيبا دريدا وادا كديرو جتو توقع إساني هندن دينيو جتو نوبو چولاني نديگو هندن ديني جتو هيري إسان بكا إسا اتخبا جتو فقافته لفتن والندلن والانجراچا تره والانجرا الناس أفرن كاللوتين أدنو باتو يوكي آمان أدنو بافتن بينو جيتي ugazni isa asin ugazni gurgura dabbate asin ugazni isa dabbate korente nyanamni dibba fidi dami wa bakatanat qalanne wajin asin wajin nyanne ballama wajin senne amata karra hanga duro bolumma waji kamnu male kanafu namni wan kana dubbatan warre wan kana jalatti ayana heri se lalchise gama isaniti afan somale dubbachudan dufe wan intane haso yo jirate isa kabese rafakadi yesu gono oboleyan ka walfitu gosise yom monjirane oromon be khudan daw qabdi saba sablam min be khudan daw qabdi wani tumbiyituni akadi gamtu fakabo colomtu jecha wangodame yejetu kanafu isinillen oboleyan keny wari biyala jirtan kawan intane nduttan kawan oso adam bafanne khatani nama khale hayu keny ya bareda keny nuran chachapin jettan يا بريدا كن يوسون رتيسي سنددم نجتنين دقيقة عشانتي وانا مشانتي نمني نمانين جن وانا مشانتي حيون نمانين جن نمني نمتى نمانين جن دقيقة عشانتي حق افتني نما خيسن طوري الرديب دني جتو كنافو وان بيا خيسا إيرو كابينيا يوكي دولار بيا فرنجي ديفنيتي ilmani fi jarti le divne saba keenya ol qaba jirra jechu hanga dandeenyetti ummata keenya falma jirra jechu saba sablammi biyyatana jirtu wajjin wal qabanne yaa jirra please isin kadanna nu dhiisa nun jeeqina nu dhiisa yoo rakkoo jiraata jaantaate koottaa nu gaafadha dura nu raabara rakko amma bootiin garaatoni tuna bootii gadaa maali miti waa'ee direeda waa asoodai tarii maisin kadiir jowaar faarsudai tammale asoo warra gootan keessatti إيسين أبليين كينيا لفورمو فرجوا مرجع قبدي أبلي إيسات أبليين كيتي إيسين لفراسي هاترقو كل ورجيسي ميسي دي رادا كيتي سومالي كيسا قلمة كورو مراجع رجيتي سومالي كيسا ركي قافدو أكاسي قول أني قرتا هاي إيسا سومالي لفورمو فرجوا مرجع قبديو إيسين إيسان أبليين رمودي ها بوتي قدا كان جاي نور رمودن كورا رجي قولي سومالمو أفان رمو برتين رمودن مو أكمي أفاني بافتني لفتي دي ردا ولا فورمو تجاني دبتشو دبنيتي سبا سبلم يوجي كمنا الصومالي نبليين كينيا إيسي نبليين كينيا قلما باغدا جارة دندان वो गदान से आज एक कम सोती कोलकोले जारे चुंदन दाल लफोरोमो रत्ती अब्बाम बर्बाद जारे चुंदन दो ओरोमो वाने तैनी चित्ती लफ्ती दिरेडा वाला लफोरोमे आती सोमाले वान तक कटिंग कब्दू हाई मने तो कोरे जारे चुंग कब्दू मेडिया में सोमाले कैसे तेरोमो जारी कोलकोले गईफड़ा गुरी गुर्र राफुडा वान नगेन्या बोरिस वान उद्दूबा कायो बदादिना रानमती बिस وان سبا أورمو قدا خنا دلن سيسو وان سبا أورمو كان هررجي تيخنا خيستو فينجيل خاسي سيسو وان سبا سومالي دا جمجيسو هجي gocha
Sumaalee gammachiisu ka Oromoo mufachiisu kuni akeekaa fi kaayoo badhaadhinaa keessa hin jiru. Sirna kam keessa jira? Oromoo cunqursanii, Oromoo ajjeesanii, Oromoo hidhanii, Oromoo beeleysanii biyya abbaa isii irratti qabeenya isii mancaasuun sirna wayyaanee keessa jira. Sirna wayyaanee mallasiitu akkasi fayyadamuu ture. Abdii ilee gocha abdii ileedhaatii wajjin wal fakkaata. Ka amma dirree dhawaarratti dhiyoo tana bulchinsi dirree dhawaadha. Mustafeedhaa siyaamanii Kadir Johar akkasumatti Sumaaleen dirree dhawaarra dhiichiftee manguddoon isaa higa manguddoon isaa dirreen dhawaadha. Dirree gurguraat dirreen dhawaa lafa gurguraatii fi lafa Isaatii Durgaa Faayila Sillaaseedhaatis Isaannaa gurguraa awrajja akkas turtee jettee yeroo manguddoon san dubbattu wanni kun waan saba walitti buusu yaada kana burkisiisuun qabdan jechuudha qabdi. Yeroo manguddoon yeroo Sumaalii walgahii dhufte manguddoon Oromootis maaliif hin yaamamin? Kuni gaafii bulchaa Kadir Johar gaafan. Maaliif kana gaafanne ni beeytanii? Nageenya biyya tanaa eeguu irratti dirqamni waan nu gubbaa jiruufi waan akeekaa fi kaayoon badhaadhinaa kaayoo keenya taateef Egaa adeemsa badhaadhinaa mootummaa badhaadhinaa akka ummanni keenya balaaleeffatee jibbu gocha sanii fi gochi kun hojjetame Sumaaliidhaaf kennamtee Oromoo waa takka illee hin qabdu. Egaa dirree dhawaa odoo Minilikiin dhufin duratti Oromoon irra qubachuu abbaa dirree dhawaati. Ona afran qallooti dirreen dhawaa dhageesse dirree dhawaa jechuun hiikkaan isiidha. Egaa dirree dhawaa jechuun dirree dhawaadhaa jechuun hiikkaa isaa yoo sii galte dhawaa elemoo muudee namticha janiitu dhawaa elemoo muudeetu dur horii isaatiin irra qubatee namtichi sirna gadaa keessatti nama waa beeku raayituudha. San qofa otoo hin taane waraana Oromoodhaa gartee dabballee fi fooloo Oromoodhaatiin arraan tana deemtanii cabsitan akkana jee ka foolee Oromoodhaa ka muudu jechu muudeen dirree dhawaarra muudamti fooleen Oromoodhaa ilaa sandiisiitii bar dhagaye Minilikii gurgurate malee Jabuutiin ta Oromoo akka taate ni beeytanii dhugaa haa dubbannu. Dhugaan irraa sossoo'uu numan qabne. Odoo gartee ani Oromoodhaaf falmoo otoo hin taane sabaa sablammiin hundinatti odoo tokko ta'u roorroo akkam jirtuutu yeroo arra badhaadhinni higaa sabaa sablammiin walqixa odoo jennuu falmuu jirru higaa lafa dirree dhawaadhaa gurguraadhaa fi gurguraa fi isa qofaaf kenne kuni sabaa sablammii wali buusuudha jaama. Waan kana hatattamatti mootummaan federaalaa kan gubbaadha mootummaa bulchiinsa dirree dhawaa akka inni waan kana as bahee yaada ummata keenyaaf kennu ummanni eeggachuudha jiran. Bakka kana usnee callifnu hanga ummanni wali bu'ee nagayni boora'u ani waan hin badhaadhina ta'eef dhageeffattee badhaadhinni qaama khiyya yaada khiyya sammuutiyya ni beeytanii mire waan gartee diinni as keessatti diinni as keessa fayyadameeti ummanni keenya kun akka mootummaa badhaadhinaa kana jibban sii galtee as keessa fayyadama waan kana taateef mootummaan federaalaa odoo oolee hin bulle jecha khiyya kana dhagayuudha qaba.
Dhagaye dirreen dhawaadhaa dhageesse dirreen dhawaadhaa buufata afran qallooti lafa afran qallooti gurguraa hoggajan gurguraan waan dangaa Sumaalii irra teessuu fi afaan Sumaalee baran malee gurguraan nuti Oromoodha beeyna gurguraa isin Oromoodhatti isin beeyna bar lafa dirree dhawaa qofaa miti lafti gurguraadha naasi hima lafa Oromiyaa hundaa hun wajjiin qabdan gartee Sumaaleelleen isin hin beeytu bar gurguraa akkanumatti mee egaa kana ragaa kana yoo barbaadan Sheekh Bakrii Saphaloo seenaa irratti akkasuma wallisaa keenya guddaa Shantam Shubbisaa gaafadha gurguraan ilma Oromtichaati Oromoodha gurguraan nuti gurgura beeynaan lafa gurguraan hanga dirree dhawaatii fi qallina kan akkatti hin qabdu waan Oromoon qabdu hundaa gurguraanii qabdanis obboleeyyan keenya dhageeffadha waan kana ta'eef mootummaan abbootiin gadaadhaa manguddoon dirree dhawaa keessa jirtan isinoo afaan dhaabdanii maa teessan warri abbootii gadaa jiru kun maaliifi wanni kun saba Oromoodhaa fi Sumaalii wali buusaa kana waan wali buusu kanarraa dhaabbadhaa maaliif hin jenneen higa Sumaaliin dhageessanii dhugaan isin himame tanuma bar higa boo tanuma sawaaruqa achirra jabuutirra darbattee affaar akkasii fitte tana bar hay Sumaaliyyuu hangan argatte Oromoon dirree dhawaa keessa bakka jimaa geeyfattee gurgurattus bakka gaazarraa bitattu hin qabdu jechuudha wanni kanarra nun lubbuudhaa hin jiru dhageeffadha wanni hangana na aarse ormani belbelchitiiwu hatattamaan furmaanni dirree dhawaarra laatamuudha qaba yeroo hunda jechaan anjuu kana sheer godhaa kabajamoo muummee ministeera Itoophiyaa biraan nagaya diinni qaawa kanatti fayyadamee Harargee guutuun yeroo gabaabaa keessatti odoo nagayan dhabne odoo Sumaalii wajji walitti hin buune waan Sumaaliidhaa fi Oromoo wali buusu hojjetan dhiyoo kana dardarri Sumaaleedhaa dhiichisaniiti ardii dirree dhawaatti oguu dhiichisan achirratti lafti dirree dhawaadhaa ta'iisaatii fi ta gurguraa hoggaa jiran laal gaafa gabrummaa jalaatu takka akkana hin jenne gaafa mallasillee takka hangana Oromoon hin laallatamne jechuu dirree dhawaa keessatti tuffii akkam Oromoo irraa qabanii dhagay idda kanaa ilmi namaa tokko dhugaan dubbadhame ilmi namaa addunyaa tanarraa bakka takka yaa'ii ibidda qabsiisan odoo ibiddiin qabanne gaafii ummata Oromoodha yeey kan Harargeedha higa hoggaa manguddoon sun akkasi geerartee bakka hunda dirree dhawaan ta Sumaaliidhaatii fi ta gurguraati jettu hatattamaan furmaata jidduutti dirmattanii waan kana qabbaneessuudha qaban jaa mootummaan federaalaatii fi bulchiinsi dirree dhawaadha hatattamaan yoo kana diddan huudhoo torbaan kana guyyaa akka irraa hurnafaa'u namni wali bu'uudha ta'a tan dubbannu eessa magaalaan guddittiin Oromoon qabdu dirreen dhawaa magaalaan guddittiin Oromoon qabdu dirree dhawaati